lafa bashannanaa, lafa turistiin baay'eetti dhufu, dargaggoon keenya hojii argatee jiruuf jireenya isaatti jijjiiramu, qonnaan bulaan keenya ganama tiraaktaraan qotaa, sa'aatii booddee immoo daldalaa jiruuf jireenya maatii isaa jijjiiruu akka danda'uuf kan gochuu dandeenyu gama hundaan qonnaan, hoteelaan, turistii hawwachuudhaan, sagantaa garaagaraa uumuudhaan waan ta'eef wannoota kan mootummaan naannoo Oromiyaa sirnaan qabatee hojjechuudhaan akka Oromiyaa guutuutti ijaaruu dandeenyu baay'ee murteessaa waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa kana tartiibaan qabatee akka hojjetu amaanaa jecha